paartiin badhaadhinaa filannoo marsaa torbaffaa kana keessatti yoo sagalee uummataa argate federaalizimii sabdaneessa jalqabe kana lafa qabsiisuudhaaf waadaa kan galu ta'a. Paartiin keenya egaa mataa dhumtisaayyuu paartii sabdaneessummaa ibsuudha. Saboonni sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa hundi kan keessatti qooda fudhataa jiran filannoo marsaa torbaffaa kanaanis yoo uummanni sagalee nuu kennee mootummaa itti aanu hundeessine daran sabdaneessummaa kana cimsinee kan itti fufnu ta'uu ibsu barbaada. Dhimma federaalizimii irratti paartiin keenya ejjennoo cimaa qaba. Biyya keenya Itoophiyaaf sirni federaalizimii sirna sirriidha jedhetu amana. Kunis dhimmoota ittiin amantaa isaa ittiin calaqqisiisu hedduu qaba. Tokkoffaa biyyi keenya Itoophiyaa biyya saboota sablammoota hedduu qabdudha. Sabdaneessummaa qabdi. Kanaaf sabdaneessummaa kana keessummeessuudhaaf sirni federaalizimii murteessaadha jedhetu amana. Paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa sabdaneettii taate Itoophiyaa sabaaf sablammoota mirgi isaanii kabajame sirna federaalizimii dhugaarratti hundaa'e ijaaruudhaaf cabinsa siyaasaa kaleessa ture suphuudhaaf cabinsa diinagdee kaleessa ture fooyyessuudhaaf hariiroo hawaasummaa sabootaaf sablammoota Itoophiyaa fooyyessuudhaaf manifestoo isaa qopheeffatee yaadama ida'amuun yaadama mandhalee duudhaa fi ilaalcha sabootaa fi sablammoota akkasumas uummattoota Itoophiyaa keessaa maddi yaadama mandhalee qabatee filannoo marsaa torbaffaa biyyaalessaaf qophii isaa xumuree jira. Paartii badhaadhinaa akka filattan waamicha isinii dhiyeessina. Paartii badhaadhinaa filachuun biyya jabduu tokkummaan biyyaalessaa ishii kabajame eenyummaan sabootaaf sablammootaa keessatti kabajame filachuu waan ta'eef paartii keenya filadhaa isiniin jenna.